nurra cufeedhaan attaa. Bakka maaltu si ga'e ullaan jedhaatti. Akkamitti san geenne akkamii addoo ishee dhallees maal jechuudha ma? Waadaan siin seene waadaatiin haa seente maal digdama? Maa jireenyaan kee balleessitama? Maa jireenyaan kee diigde? Guddiyaan kee maa diigde? Mee ammaalis godhe maal sirraa hanqite? Dalagaa itti deemte hayyee bakka hin deemanaan jette sanuu hin deemne. Edaatti sobdeetiin gara biraa deemte. An duraanii waan ambaseenis walii galanii waan kana waan miidiyaa sooshaal miidiyaa irra babal'isaa jiran fakkaataa ture. Dhugumattuu edda ambaseenis harka keessaan qabu. Inni saalfadhe maaliif ambaseen laarii keessa ture bifa aariitiin arrabsee bilbilee fi arrabsee ture. Akka loleen itti dubbadhee akkuma argitanitti innis dubbateera. Gamanumaan ambasee dhiifama naa godhisin jedha. Sitti memi. Oshee siin ta'u oshee amma booda siin ta'u safara isaa illee hin gahin. Awwa isa mahamma siin nagawan. Eenyu gaafa dhageettu jira. Hin dhageettu. Gaafa sallalla ka jabaa. Jabaa akka amma walirra gorsanii guruupi humnanii dhufan. Jabaa akka ta'e immoo siin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota abbaa daraartuu marti keessanii akka nagaan fayyaa bakka jiraattan isin jecha dhiingadde viidiyoo kuniin dhadhaarte kuniin jaartii osheen aarte jedhee oshee irratti daawwallee osheen xiqqoo walitti buune immoo ka osheetii miti kan yaachise ka oshee osoo hin taane buniin illee naa hubatteerti. Waan guddaan isin hubatu waan ta'eef isin hawwatteerti. Kanaafuu namni tokko waa wayiitu dhagee karaa kallattiin taane yookiin sitti aaruu danda'a yookiin sitti hubatu danda'a waan ta'eef kun immoo na yaaddesine isin immoo viidiyoo andala keessa irratti immoo ta'ee na hubattee turte dura baay'ee na arrabsaa turte dhiifama illee naan jettee jirti. Ayya bunyaa illee dhiifama rakkoon qabu waan hin beekneedhaa fi akkas naan jedhaa turte waan ta'eef baay'ee galatoomii ulfaadhu. Anillee waan sitti naarree waan sitti dhugaa fakkaateef illee atillee akkas naan jettee na arrabsuu dandeetta waan ta'eef an baay'ee sitti naarree dhiifamaa sin jedha. Illee ishii rakkoon qabu seetoodha waan ta'eef rakkoon qabu sin jedha ishii. Gamanumaan immoo isheelleen viidiyoo gadhiise. Viidiyoo kana mee walumaan dhaggeeffannaa. Hiriyoota kiyyaa Hambassee Shulluqaatu Bayyub anaaf gaarummaa naa jechuu illee hin dandeettu. Anaaf hammeenya naa yaadan jechuu illee hin dandeettu. Murteessuu hin dandeettu. Sirriidha. Namoonni addunyaa kana irra jiran martinuu iyyuu anaaf gaarummaa naa yaadan jettee murteessuus hin dandeettu. Anaaf hammeenya naa qaban jettes murteessuu waan hin dandeenyeef. Dhageettan kana jechuun bakka namni waan gaarii illee na yaaduu danda'a waan badaa na yaaduu danda'a jechuun kuni ba'ee waan biraa bakka. Jechuun amma ishee akka yaada isaa kana keessatti hubadhetti waan badaa nu yaadu. Ani dhugaa rabbi waan badaa namatti illee yaadu namaaf illee yaadu. Inni immoo akka inni jecha isaa keessatti hubadhetti waan badaa na yaaduu danda'a. Hunda gongora obboleessa kiyya siif illee waan badaa yaadu walitti tiyyatu garaa na nyaate ka gaafa duraa waadaa waliin seennetu garaa na nyaate malee waan kanaaf hin ta'u ishee. Hunda gongoriin ammallee taanaan immoo waan hiriyaa tanteetiin wal jiidduuf tokko illee hin jiru. Kanumaan immoo as deebitee mucayyoo dhiifama gaafattee bunii dhiifama gaafattee waa hundaa amansiiftee yoo sirreessini anaafati illee hin araaramu dhugaa rabbii sin jedha. Roozaa illee dawwalee fi waan tokko itti hima. Maanii fi jaarsa namaatitti tannetti isiillee jaarsa namaatitti xiqqoo taffisaa jirti waan ta'eef isiillee naannuma keenya waan ta'eef isiillee dawwalee fi waan tokko jedhaani. Roza masalu bunyi tata waddu tana dawwallame nama akkamiiti.
Hayya waan dhaamsan dhaamuu barbaadu tokko illee maali yoo jettan mee waa tokko fakkeenyaaf mucaan kun jaartii qaba. Jaartii tana fakkaattu irratti immoo waan akkana isaa dalagullee sirrii miti. Dhaamsumaasii dhaamuuf illee qaba. Hojii jechuun maatuu ilaaluudhaaf waan hiriyaa kan ta'e yaaduu dandeetiin gargaarsa kaasuu dalagin bifa manaa godhee lafti illee aarii waan barbaadde illee akka ati yaadde waan badaa sadillee siif hin yaadu. Kanaaf immoo haasaa kiyyallee hubadhu. Mucayyoo dhiifama gaafatu. Waan biraa tokkollee siif hin dhiibu waan ta'eef dhiifama gaafatu. Waan akkasii immoo mucayyoo akkasii bira hin geenye jechuun ni barbaada. Mucayyoo illee maal taate? Mucayyoo tokko bira dagalameetta. Nama tokko eega fuudhee isillee waan rabbi baasee hin dhabu boobsaa. Maaliif namni tokko si didee yookiin immoo si barbaadu taanidha. Viidiyoo tokko wajjin ilaalu, viidiyoo ishee si barbaadu taanidha boobsaa. Viidiyoo sammee wajjin ilaalu. Akkasiin akkas feeta. Mashee min ta'u akkasii yoomillee hin ta'u. Roza na hubadhu sin jedhan na hubadhu sin jedhan. Sitti yabar. Na hubadhu. Ay na daw malang to sinaf ni. Jechuun na hubadhu sin jedhan gaa'ela qaba bara. Ako ko na dai amal. Jechuun bakka hin beeku ay gaa'ela keessa hin garteen. Sitti ni beeku. Argaa jirtas dhagaa jirtas beekaa jirtas mootu. Hin beeku ati. Onni raa beeku. Dhagaarta naasaa washee keessatti washeen duraan jaalachuu danda'a. Amma immoo akka jaartii fuudhee haasaa isaa keessatti akka mucayyoo tana hin jaalanne. Jaalalli giddi immoo jaalala illee hin ta'u booddee illee diigumsa dhufa jechuudha. Nama si jaalatu dubartiin nama si jaalatu dhiiftee nama si hin jaalannetti deemtu sirrii miti fakkaati. Guutumaan guututti mucaan iddoo isaa keessa gadi bu'ee laatu akka si jaalanne bichaa nama mul'isa. Akkasii jechuu barbaadu dhiis bakka guutumaan guututti si fayyadu. Waan rabbi roozaatillee waan rabbi si baasee hin danda'u. Jara kunniin lamaan immoo kunii fi gosheenleen immoo jaarsaaf jaartii kanneen lamaan immoo dastanyaa ta'anii hojii jiraataa jiranii isaan lamaan jidduu seentee hin bataabbatin. Sillee kan rabbi siif kenne hin dhabu roozaa dhiifa mallee dhaabanii dhiisi dagadhu bakka yoo maallaqa ilaali yoo maallaqa irra jiraatullee kataatu immoo maallaqa irraa siif fuudhan hiriyoonni isaa irraa siif fuudhan. Irraa siif fuudhan. Jaarjam jarri kunniin lamaan jaalalaan jiraataa waan ta'eef jalala isaan lamaan jidduu seentee immoo dhiifuufillee waan rabbi si baase ati hin dhabdu waan ta'eef dhiisi jaartii lammataa ta'uufillee hin hawwini. Mucaa sin jaalataan jiru viidiyoo isaa keessatti si jaalataan jiru guutumaan guututti akka dhiiftu barbaada. Akka bunii jala kanneen lama akka addaan deebi'u barbaada. Sillee baay'ee si jaaladha. Waan rabbi jalqaba si fire waan hin dhabnee fi dhiisii atillee waan rabbi si baase eeggadhu. Jara kanneen lamaan addaan deebi'uuf deemaa jirti. Kuniin immoo bu'aa jirti. Dhiisi bakka si fayyadu. Guutumaan guututti dhiisii hin jedha roozaa. Dhiifa manaa gudee ayyee. Silkii bala kaasuu jechuudha. Hello, Rosa. Oi, Nagada. nagaa meeqam? Fayyaadha. Rosa akkam amna beektee ambasseedha. Nagaa mitiire? Nagaadha. Alhamdulillah galata rabbii akkamate. Jiraanis galata rabbii. Baga jiraatte ka yaa'u Rosa dhimma ijiif si dawalee. Dhimmuma oshee sanii fi atillee beektaa jedhee yaada anillee walitti dhiyaannee wajjin haasa'ullee abaan silkii immoo namumarraa fudhee si dawalaa jira. Akka obboleettiitti illee waa wayii si gorsuu barbaade Roozaa ishee. Ambasee jechuun naaf hin galle. Naaf hin galle? Jechuun maal jechuu barbaaddeeti? Laan Roozaa fakkeenyaaf osheen tana dura si jaalatuu danda'a. Jaalalli sun immoo yeroo ati ala jirtu ta'uu danda'a hin beekamu waan ta'eef fakkeenyaaf amma osheen immoo jaartii qaba fuudhee qaba. Fuudhuu isaallee hin beektaa. Maaliif immoo itti deddeebi'aa atillee waan kana gaafatte Roozaa sirrii miti asillee waan rabbi siif hin dhabdu waan ta'eef rabbi waan siif hin dhabdu waan ta'eef. No laala ambasee ani hin beeku jedhi. Saanii wanni hin beeku hin jiru. Maal jettu? Lammaffaa immoo ati dubbii kana keessa seenii wanni kunis ni ilaallatu waan ta'eef ati keessa seentullee hin barbaadu nan. Kunis ni ilaallatu?
Akkoo kun dubbii sin ilaallatu waan sin ilaallanne keessa seenuuf hin deemin. Saayii rooza waan biraatiif illee miti beektaa waan biraallee garaana nyaatee osoo hin taane mucaan kun immoo sana dura dhugaa waadaa sii galuu danda'an san hin beeknu amma mucaan kun immoo fuudhee hin beekta akka jaartii qabullee buniin jaartii isaa akka taatillee hin beekta. Ani beeku ofuma isaati irratti jaalachuu danda'a laali kenna dhaggeeffadhu qaba rooza si jaalachuu danda'a dhugumaanuu sana dura si sobuu danda'a atillee dhugaa qabaachuu danda'a amma immoo jaartii eega qabaatee maas fayyada namni kun sillee fayyadu waan ta'eef viidiyoo inni si waraabaa gadhiisuu keessatti illee kinoo argaa jira akka sin jaalanne ibsaadha beektaa sirratti qoosaa jiraallee waan ta'eef atillee si illee hin ta'u jara kanneen lamaan addaan diigini atillee irrumaa gabaabbadhu yoo inni si daawwalellee odoo bira dhaquu baattee sin jechuu barbaada ishii dhiifama naa godhi. Miti inni maal adawala deebii dammoo jechuudha. Inni maal adawala dawalu qofaa miti birrii isa nyaata haa deebisu bakka laaluu jechuudha. Birrii deebii dammoo wanna kana keessa seentullee hin jiru bakka. Laan rooza yoo qarshii isheelleen kasirraa nyaatu taate ati jara kanneen lamaa yookiin qarshii saniif jettee ittiin likaa'uu dandeetta. Sababa kanaaf immoo ati jara kanneen lamaa addaan diiguuf hin deemin mucayyoolleen baay'ee waan biraa yaada baay'ee keessa jirti. Ati immoo yoo qarshiin illee kasi dhoggatu taate nu hiriyyoon dhooshee ati waan barbaachisaa ta'e oli guurree sii qabata. Maana akkati tammaa sadaqaadhaa birrii kiyya kaashinarraa fuudheeti. Maa olii gurtanii naa akkati tammaa. Sadaqaa? Ennaa kamaan ta'olii naa gurtani. Rooza tasgabbaayii hin jedhamu. Tasgabbaayii. Adeemna qonnaa sammuu hin qabne naa ta'in kaa'e. Guutumaan guutuutti mucaan jaarsi jignoo jaartii qaba. Maal si godha jaartii lammataa taatee Rooza irraa qorii hin jedhamu. Ennaa maal godha reefu fudhannaa qabaatu oofee. Fudhannaa qabaatu? Ennee milla argishee. Ennaa atillee kana deeggaruu dhuftee. Deeggaraa miti si fayyadu bakka Rooza. Dhimma manaa godhi maa waan si fayyadu. Adeemna qonnaan taate bakka achuun godina bakka. Jechuun kana keessan galiin si jammar jechuudha ammas yaati. Waan na galchitu jira waan keessan galiin siif illee hin ta'u jaalalli kun. Akkuma ani beeku baa gaafa adeemna. Ani har'uma. Giddiin jaalattee maal godhoo dashiyaati? An giddiin jaaladhee simti argaarta on miidiyaa irrallee deemaa jiru jechuudha. Miidiyaa irratti. Viidiyoo miti haqqi minaamin ka jechuun jechuudha. Sanillee waraabee miti. Wanna waraabee filee dammoo waagaa miidiyaa irratti ol baasellee uummanni hundi waaru. Haga isa dhumaa jechuudha waan amma dhumu nabbii. Raajaa gaarii sama yookiin jaalalli kun yookiin itti kooftee akka ta'an viidiyoo bakka qarshii yookiin waan rabbisuu hin dhabdu Rooza dhimma naa godhi bannaati. Kanaafuu maal jedhaa taree ammasillee daggaafii isaa taate. Sida walillee bira naqini bakka ajama booda immoo waa'ee isaa dagatti iyyuu safaruma isaatuun gayyoonni sida walillee atillee safara isaan gahin yoo qarshii taate yeroo hiriyoonni isaa olis guurree waan barbaachisan. Maaliin naa guurta jabaa. Aboo akkam kamaa softaa. Si gorsee odoo gabaabbatte. Miti gaa miti kun gorsaa miti bar jechuun arrabsuu barbaadee teessillee isa hojjetu. Maashaa irra sababbaramtanii. Rooza maan na gootu no. Dhiisima siin jedhe jaartii lammataan ta'in irratti dhiisima siin jedhaara malee maal ta'e. Cirraashi nagartaa yoo bakka isa kanallee hanganumaatti ilaaleshi akka inni dhiisuu fi akka inni dhiisni gaafatan dhiisu. Damma waan an godhu nan beeka. Omaallee godhuu hin dandeessu omaallee fiduu hin dandeessu. Dhiisi akkanumatti baartee bakka kan keelloo hin salphisin. Sitti fakkaate kan. Sitti fakkaate. Sitti fakkaate. Homuun natti hin fakkaanne sitti fakkaate malee. Kanaafuu maaliif dawwalte qammatti? Kanumaaf sii dawwale waan biraa maaliif sii dawwale bakka yoo tasgabbaa'e mucaa bira akka hin geenne basiimuu barbaadee ta'e. Cirraash maayuu na azoorsiistee atillee akkana jettaamin? Dhumarra miidhamuu dandeessa Roozaan dhugaas hin jedhame miidhamu. Adeemnam gaafa jalqabaati keessa hin jirtu waan kana keessatti sitti nammallee. Mana sodaachisaa tarii ana sodaachisin yaa'u akkuma bulummaa si gorsaara si fayyadu dhiisii oduu. Akkoo bakka ajandaan taane keessa jechuun ajandaa godhatanii wanni hin taane bakka akka baduuf illee hin deemnaa jedhu. Maaltu nu akka abbachiise wanti nu akka abbachiise tokko illee hin jiru. Akkoo kanaafuu bakka keessaa bareedii dhiisee anaafati. Deemtaati nama guddoo miti maali ati hojii akkanaa akka hojjettu. Akkasii. Maali hojii salphinaas maal si godha dhiira biraatu dhabame moo dhiiratu oshee bicha moo maali ati yoo gorte godhi bakka yoo karaa seeraati kadhataa raabi yoo dibde immoo wanti ta'ullee ilaalta miidhamuu dandeetta dhugaas hin jedha. Maal fiddama? Indumaatillee akkasitti gara dhufoodha. Maal fiddaan kawaaliiti dhiiratu dhabame moo godhi bakka jaarsaaf mucaan jaartii qabaa yoo wanti mucatti deemtuuf tokko illee hin jiru tanaqqaqeesii bakka caalaa sitti wanti siimu hin jiru sitti meemi.
Oshee siin ta'u namoota kan ta'e ilaali yeroo fi ta'e kan oshee amma booda siin ta'u safara isaa illee hin gahin. Awwa isa mahamma isin nagawan. Eenyu gaafa dhageettu jira hin dhageettu. Gaafa sallalla ka jabaa. Jabaa akka Amma walirra gorsanii guruuppii humnanii dhuftan. jabaa akka ta'e immoo siin Ayyeen ilaallamire. safara isaatitti akkasiin agarre dhugaa jaarsaa mucaa. Kana booda jechuudha wanni akkanaa yoo haasa'u wajji dhageessami. Dhageeffadha boo. Inni dhagayeetu kana booda wanni akkanaa haasa'u wajji silkii ishee irratti hin dhayin. Maa si badhaasa irra dawalaa silka keetirra maal godhaa si dawalaan dhimma kanaaf si dawalee malee dhugaa. Ayyee kana booda naa ittiin dabalan jechuudha. Safara isaa akka hin kenne sitti ba'e. Dhageetteemi. Inni ga'uun sin jedhee waraabboleessa waan taate. Dhiiratu dhabamee siin jedhaate maali rakkoommaan kan kee gina namni baay'ee jira addunyaa kaarra maa nama dubartiin dabanaatu niin koo fayyama qabdanii gini maal goota badabboo ati ka onna jettu. Sigaa irraa gorii dhiira biraa naanneeffadhu mucaan jaartii qaba bunii ginu akka jaartii qabuun beekta maa anchi mata si dhukkubaa. Dhimmi baroo sii galatee ani dhimma isaanii dhimma bultii isaanii keessa hin jiru sa'aatii kanatti. Maqaachuun wannan gochuu qabu waan beekaa waan ta'eef siin mari'annee dhimti deebii immootu durallee siin mari'annee siin miti anaaf inni Mucaaf deemaa kadii lama addaan diiguuf ka deemu tokko siimi. lakkaan isaallee diigan jenna obboleessa naa irratti hojjeta. Goori sitti bakka kana caala amalaan si kadhadhe yoo dibde immoo atillee miidhaa biraa keessatti sitti beera kana caala safara isaan yoo si dawwalillee silkii isaan kaasin yoo qarshii ta'e immoo hiriyyoon isaa waliin guurree si kennuu dandeenya. Wanti kanaaf Maali guurtee nama isaa boodeeman? Bunii addaan diiguuf. Wannan taane naa ta'ini an akka fudhadhetti illee fudhadhu funyaan qabee irraa fuudha laalis. Sii kenni naannoo siin jedha maarree ati waa'ee jaalalaati ittiin deeminii mucaallee waan biraati ittiin deeminii mucaallee sodaachisaa. Maaluma fiduu heddanii iyyuu si jammar maaluma fiduu heddanii dhiisuu iyyuu bakka maaluma fidanuu fidaa kaasi laala. Hin dhiisu. Dhiisu bakka. Onuma fidanuu fidaa bakka. Arabaan mataa si tuqee si galchee moo maal taate? Arabaan mataa si tuqee si galchee sira maal taate? Akkas jecha dhageetteeti ana qofaan miti dammoo jechuudha akkana bitan fayyadamuu qabdu kana booda ishee tokko olitti. Ani mootu kana booda dubbii hin taane na suttee na gaafate taanaan anaaf osoo laba. Maal Kana immoo beeki. Maal fiddamaa waan fiddu? Yoo gorte gori kana jaalaa wanti sii wajjin. Kana jaalaa immoo tutti naa ta'uu danda'an. Anu sojjinaa safara isiitti akkasii agarree ijaaji mucattii oshee bunii addaan diiguuf badeemtu kana gabaabatti kaaba. Karraa biraa naanneeffatti. Dhagee anillee wanti dawwatu. Maali wannummaan akkana maali irra maraatti maali nu dubartoonni abbaa warraa qaba mucayyoo mucaa abbaa warraa qaba hin beektisiillee maal godhaa dindeemtisiillee dhiira dhabame moo dhiira toshee bicha jara akkana wal jaallatu jara mucayyoo akkana boottuuf kana nama kana namni garaa nyaatu yoo dhufte jara kana lama addaan baasuuf deemtanii tokko tokko beektaa giraana akka tokko gara ishee jira. Ini tokko gaafa diiggaaf deemu bultiin hanqillee moodatillee akkas ta'uu danda'an kanaaf hangamanumaan immoo oshee rakkoon qabu bunii immoo ati galatoomina wal faana namni waa wayii hubatee eegisitti fakkaanne dhugaa ta'uu danda'a waan ta'eef kanaaf immoo ati galatoomina hanqima mallee maaliif yoo baraani otoo atiisatu achi jira sitti waan ta'eef galatoomina jiraatu ulfaatu sin jedha ishee baay'ee si jaalladha bunati ishee. Kanaaf immoo ati immoo tasgabbaa osoo jiraata waa hunduu sirraa mucaan kun waan kana hojjeteef immoo fuudhaa osoo hin taane wanta kana wanta watillee narra fuudhuu danda'a waan kana hojjetu danda'a wanta akkasitti hubatin kanaaf si fuudhu kanaaf immoo sirratti fuudhu anillee akkasitti yaada viidiyoo isaa keessatti illee yoo ilaalte immoo waa'ee jaalalaa gamma bunii ati wanta oduu qabdu gamma waa'ee jaalalaa keessatti wanti inni si jaalatanii ibsee fidduu yoo tole turuu jaalatan malee ammatti immoo isumatu jettibatu gilli itti rarraara malee ati akkasitti hubadhu tasgabbaa'ii yoo dandeenye akka meedhu gadatti mucaa bira ga'e oshee birallee tasgabbeessinee waa hunda ati immoo yoo inni illee kagalu taate tasgabbaa'ii seeraan haasofsiisii maaliif akkana gootee gaafadhu sin jechuu barbaada.
Bakashati jibe, bakashati jibe.